Ulamaan islamaa dhaltuu ambiyaati. Ulamaan islamaa bara ibaadachiiti. Ulamaan islamaa dhaltuu ambiyaati. Ulamaan islamaa bara ibaadachiiti. Jireenya isaaniitiin ardiin tunuu tolti. Sababa isaaniitiin shirkiileen fagaatti. Sababa isaaniitiin shirkiileen fagaatti. Yaa madda ilmiidhaa ulamaa islaamaa. Yaa ifaa jiruudhaa ulamaa islaamaa. Umrii nuuf dheeraadhaa ulamaa islaamaa. Beela deemu obsitan ulamaa islaamaa. Umrii teessan guutuu ulamaa islaamaa. Diin irratti fixxan ulamaa islaamaa. Jaalala duuniyaa ulamaa islaamaa. Rabbiif jecha diftan ulamaa islaamaa. Jannatul firdawsii ulamaa islaamaa. Iddoo haa taatu ulamaa islaamaa. Ulamaan islaamaa dhaltuu ambiyaati. Ulamaan islaamaa bara ibaadachiiti. Ulamaan islaamaa dhaltuu ambiyaati. Ulamaan islaamaa bara ibaadachiiti. Jireenya isaaniitiin ardiin tunuu tolti. Sababa isaaniitiin shirkiileen fagaatti. Sababa isaaniitiin shirkiileen fagaatti. Ulamaa dhihaadhu ilmirraa baradhu. Sinqii akhiraati ilmiin tun hubadhu. Sinqii akhiraati ilmiin tun hubadhu. Facebook arrateessee yerooteen gubiini. Maalina ta'uun takkittiin if gaafachuun mal. Facebook arrateessee obboleettii to'atillee if gaafachuun malta. Maali wanni san? Yerooteen sammaadhu isinirraa fagoo miti jettu. Ilmi ulamaadhaa achirra laalladhu. tan obboleessa keessa ilmi ulamaadhaa rasuulli rabbii salawaatullaahi wa salaamuhu alayhi rabbiin akka je'ee isa wasa